Shama akkam jirtu kabajamtoota seenaa YouTube fayyaa keessanii nagaa kooda gurraattiin keessanii nagaa keessanii fayyaa naaf jirtu uummata qashtii ijoollee jaalalaa hiriyoonni kun akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kooda. Har'a waa tokko isinitti himachuun dhufe innis maal yoo jettan akkuma beekamu kun kilaasii kana keessan jira guyyaa 8ffaa lakkoofsiseen jira erga manaa bahee. Yaa ta'uti guyyaa 8ffaa kana keessatti wanti na mudatee mucaan ani gurree jarri koo akkuma beekamu warroonni nan dhaggeeffannire jarri koo guyyaa 10 biyya biraa deemanii anas immoo mana bakka hin jiru biyya biraatti na saafaranii biyya biraan jira. Haa ta'uti kana daraan itti kennamee deemame mana kana kana daraan itti kennamee deemee adaraan itti kennamee deemee anarrayyuu ani yaa beektu anarrayyuu haadha mana kanaati jechuudha. Garuu akka tasaa ta'e guyyaa har'aa guyyaa 7ffaa gara 8ffaatti ce'aa jirra amma galgaladha ibsaanis yaa udimmisee jira isinitti hin mul'atu seeranii har'a guyyaa 8ffaa lakkoofsifnee jira guyyaa lakkoofsifnee kana keessatti rabbiif haa galatu daa'imittiin yeroo har'a biraa baay'ee tokko dhukkubsattee ture garuu amma guyyaa 7 kana lakkoofsise waaqayyoof haa galatu wanti inni ta'e hin jiru daa'ima waggaa 2ti garuu wanti inni ta'e hin jiru hin boorre akka haadha biratti boo'u sana hin boorre bakka yaa waaqa koo galatoomii jedhee waaqayyoo koo galateeffadhe. Innaa wanti na mudate har'a akka tasaa ta'e mucaan kiyya balaqqeessa halkan keessa amma sa'aatii gara 6tti akka lakkoofsa biyya keenyatti sa'aatii 6 ta'uudhaaf jechuudha. Innaa mucaa kiyya raffisee erga rafee ka'ee aannan dhugee erga rafee ka'ee ol deebisee jechuudha. Ol deebisuu isaa dhageessee boo'uu isaa dhageessee hiyyuu isaa dhageessee mucaan kun maal ta'ee maaliif iyyaa maaliif boo'aa maal ta'eeti hadaraan natti kenname hadaraa jechuun akka biyya keenyaatti akka Itoophiyaatti hadaraa jechuun hin beektu hundi keessaniyyuu hadaraa ማለት እንደ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አደራ የተሰጣት ለሷ ነው ለኔ አይደለም። በአማርኛም ይሄን እንትን ሰራሉ ለምን ለሁላችንም ትምህርት እንዲሆን ማለት ነውና wanti kun adara dhashiitti kenname adara jechuun waan guddaa adara jechuun waan ani beeku garuu adara jechuun bakka enencha akka haati bira jirtu taaniif amma fakkeenyaaf yeroo ishiin bira jirtu wanta barbaadeen hojjedha gatee deeme jechuudha. Hamma garuu bakka haadhas bakka abbaas bakka obboleettis bakka ijoollees bu'ee fi mucaa kana taphachiisee adaraa kiyya ba'aa jira. Garuu kan waan daa'imaati adaraan suni namoota har'a kaayaa'u daa'ima waan ta'eef unkaan daa'ima miti nama guddaayyuu wantoonni chokolaa kanatti kennu wantoota mi'aa kanatti kennu waan ta'eef yaa'u safaana wal qabateeti mucichi kan ol deebise. Innaa ijoollee qaalii ijoollee qashtii wanti isinitti mul'ise adaraan jechuun adaraan yeroo nutti kennamu amma silmaanoo soot shuwaayita adaraan dhiifamashii sagalee sin jeeqa jirti mucattiin intinii jettee waan kaateef iyyuu silkii ilaalaa jirti waan ta'eef jechuudha. Adaraa jechuun waan minni telefoonii innaa dhiifama qalbii naataa jirti mucattiin kooyi innaa adaraa jechuun waan guddaadha. Adaraa jechuun waan guddaa habiibi inti baate ala ilaabiyu مايصير انت تشوف تليفونك انا ما تكشتي مجتين نجيكي إفا مناف كودا نسين جرانا دراسة نباون كان يشير رجرو دراسة نباو تشير رجرا سلا رفتي مجان كنا كمي مال تأي كستأي جتي مجا كان لالو قبل جرو إيشين دراسة يوتوم باتي أجمتي رجوا كان نجار ميكو أنيجو نندندا waan tokko yoo si kennu danda'umsa faana siif kenna. Garuu silattoo adaraan kan ishiitti kennamedha. Adaraa kana dhuftee ba'uun kan ishiitti ture. Garuu ishiin adaraa ishii sotoo hin baatiin dhiifama. Adaraa ishii sotoo hin baatiin achumatti haftee achumatti dhuftee maal taatanii akkas ta'e mucaanii maaliif maaltu si mudate jedhee namni silaa adaraa sabaata adaraa ishii sotoo hin baatiin kuni abaarsa malee danda'umsa miti. Innaa uummata qashtii adaraan yoo nutti kenname adaraa jechuun mana rabbiitti irree nama gaafata. Adaraa jechuun dirqama akka biyya lafaattis akka rabbii irrattis akka qaalii waaqattis adaraa basamaa adaraa bamidir yeroo nuun jettee deemtu niitittiin anaan natti maramtee dhugaa waaqa adaraa mucaa koo naan jettee deemte adaraa mucaa koo
anis immoo adaraa sana bahee jira rabbiin koo faana haadha koo qulqulleetti dubaruu faana adaraa ishii baheef hin jira garuu haadha akka tasaa ta'e wanti daa'imaa kanuma kana na mudatee niitittiin garuu dhuftee maal ta'e mucaan kun ani seenaadhaaf waraaba jira viidiyoo kana dhugaa waaqayyo inna mucaan kun maal ta'eeti in xaragu inni mucaa kana kan ni qoana kan xaragu wana kan waan inni godhe sana qulqulleessu'an garuu dhufteetuma hijaan waanuma sammuun ishee eeyyameef akka rabbiittis akka namaattis akka qaalittis waanuma sammuun ishee eeyyameef mucaan viidiyootti seenuudhaaf katte akkuma rabbiin eeyyameef sanatti dhufee mucaan kun maal ta'e adaraa natti kennamee amma akkam tasgabbaa'ee moo qoricha barbaachisaa moo tukkusaatii qabamoo ho'a qaama qabamoo maal ta'e mucaan kun ni jette gaafachuun dirqama ishee ture garuu isheen achumatti dhirsa ishee hammattee maasalaamee jette inna ummata qashtii ijoollee nagaa ijoollee jaalala bakka jirtanitti daa'ima isaanii yeroo heegdan rabbiin isinaa gargaaru bakka jirtanitti waaqayyoon bakka hundatti mana namaa keessatti waan hojjettan irratti rabbiin keessan isinaa gargaaru anirree kunoo halkan keessa sa'aatii 7 ta'uudhaaf taa'eetiin hin jira inshallah borumuunan rafa jedhe habdii qaba maala rafaanti mana daa'ima ta'uuti akkasumatti waaqayyoon fayyaa nuuf haa kennu innaa waan ani ittiin xaragurree fideen jira kunoo duuba koo jira kanaanin kunoo zuuliyee inni irratti imtini jedhee wanta qulqulleessuudha innaa ani kana hunda fidaddee mucaa koos qulqulleeffadhee kunoo silkii isaa itti kennee ani immoo siffaan haasa'uudhaaf isinitti yaada qoqqooddachuudhaaf dhugaa waaqaani nan boo'e yeroon isa laalu maaliif nama akka haati biran jirtu abbaan biran jiru dhugaa waaqa yeroo inni culuq jedhu ani nan boo'e wajjiniin imimmaan koon buuse isa dhugaa waaqayyoon isiniin jedha garuu ishiin itti kenname dhuftee maal ta'ee du'e moo fayyee naan hin jenne kanaaf iyyuu uummata qashtii kanan isiniin jedha sagalee isinitti baay'isuu ajaja keenya eeyyama keenya akka fudhannee waaqayyoon nu gargaaru isiniin jedha kun laasimuun Anna isiniin jedha waan kanaaf iyyuu mucattiin qalbiina fuudha jirti yaada kana isinitti qooddachuudhaaf ani kanan isiniin jedha uummata qashtii uummata nagaa oolanaa bulaa eebba keessaniin na biraa nafina kadhannaa du'aa keessaniin na biraa hin hafina ammarree guyyaa 3 afanatti fakkaata guyyaa 3 sana niitiin koo dhufte aati koo dhufte kan mucaashii nagaadhaan itti kennu kadhannaa keessan na godhaa nagaa naa ta'a baay'ee tokko sin jaaladha oolanaa bulaa diibana isiniin jedha